Arbaa majlisii hedduu bareedaa ta'e akkasuma jiddu galeessa jechuudha waan hundi isaatu jiddu galeessa gatiin isaa jiddu galeessa akkasuma immoo lafarraa ol dheerumsi isaa jiddu galeessa baay'ee bareedaa ta'ee fi hedduu ajaa'ibaa akka ta'e jechuudha. Dheerinni isaallee jiddu galeessa jechuudha. Qumatiin isaa meetirii 7 jechuudha. Mana jiddu galeessaaf kabaqee ta'ee fi baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Lafarraa ol ka'umsi isaa abbaa digdamaati. Namoonni arbaa majlisii kana barbaadan atamtamaan keessan naa bilbiluu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Obboleettiin teennaa osuma hojjechiifataa jirtu hojjechiifattee xumurarra yoo geettu manni irra diigame sababa saniif jecha hojjechiifattee xumurarra yoo geettu manni irra diigame mana jalaa diiganii sababa saniif jecha narra haa gurguramuu naan jettee sababa saniif jecha gurguramaa waan jiruuf as chokkaayii namoonni barbaadan dafaatii na dubbisaa isiniin jedha. Gatiin isaa gatii amma yeroo kana dabalee osoo hin taane gatii qaraatiin jechuudha kan ittiin argattan gatii qaraatiin namoonni barbaadan daddafaa dubbisaa isiniin jedha. Arbaa majlisiin akkuma isin beektan gatiin isaa baay'ee dabaleera. Abbaan 20 10,000 galee jira garuu inni kun kan ittiin hojjechiifame 9,500 jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Washama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu isiniin jecha kanoonni qulqulluurraan maddee kan warroonni biyya keessanii fi warroonni biyya alaa jirtanillee akka shamarka fuune isiniin jecha harallee arbaa majlisii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Abbaatti nasii 20 qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin beektani Shaashamanni keessa manni diggaan baay'ee hammaatee jira. Namni kana hin beekne hin jiru namni guutumti keessaniyyuu hin beektan jechuudha. Warri naannoo Shaashamannii taatanillee wanti namni gara biraa taatanillee manni diggaan bootama hunda jira jechuudha. Sababa saniif jecha obboleettiin teennaa arbaa majlisii kana hojjechiifatte yeroo galuuf kaatutti mana isii karaan jalaa tuqee jira. Akkasuma wanti rabbi waan san caalu bakka isii haa buusu jedha du'aa godhaa fi horoonni waan akkasii sun isin mudate guutumti keessanuyyuu rabbi waan san caalu fi kasan dabilii san caalu rabbi bakka isin haa buusu durallee ifaajee keessanii fiddanii ammallee ammoyyuu wanti akkasii sun yoo isin mudate fi rabbi bakka isin haa buusu isiniin jecha. Akkasuma obboleettii teennallee du'aa godhaa fi isiniin jedha. Sababa saniif arbaa majlisiin kun gurguramaa jira namoonni barbaadani namni karaarii kana jaalatanii akkasuma ammoo meetirii 7 barbaadan abbaa lafarraa ol ka'umsisaa abbaa 20 kana feetan meetirii 7 atamtamaan jechuudha. Osoo amman jannettanii ajajni jechuudha guyyaa hedduu tura sababni isaa ajajni biraa waan tanaan dura jiruuf kara madaanaa qabatee wal qabatee sababa sanii waan jiruuf arbaa majlisiillee gatiin isaa akka dabale namni kamiyyuu hin beeka jechuudha. Waan boota hunda jiru waan Itoophiyaa guutuu waan ta'eef gatiin isaa akka dabale namni kamiyyuu hin beeka. Sababa saniif jecha arbaa majlisii kana namni barbaadan keessan dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kanarratti yoo dawwaltani guyyaa tokko lama keessatti maatii keessan isin bira isin ga'uu ni danda'a isiniin jedha. Akkasuma akka arbaa majlisii qofa osoo hin taane kabiraallee meeshaa kan inni fakkaatu yoo barbaadani ajajadhaa isiniin jedha. Warroonni ramadaana keessaallee ramadaana asitti illee isin bahu meeshaan keessan obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Amma booda warra ajajjan garuuyyuu ramadaana hiikaaf nama muraasa ta'e malee guutum keessan ramadaana hiikaaf isin bahu jechuudha. Amma booda ajajjanii walumaa galaanuu waan hundaafuyyuu keessan koottakti waliin haasofna akkaataa meeshaa keessanii irratti hundoofne waliin haasofne isiniin jedha. Warroonni meeshaan keessan isin bahin obsaan eeggadha. Asumaan viidiyoo kana subscribe like share gochuun na wajjin turaa isiniin jedha. Isinirraa badee ture zulaan maaliif baddee warri jettanii gaafii isiniif ta'e jidduudhaan na dhukkubeeti sababa saniif isinirraa badee isiniin jedha. Rabbi na afiyu du'aa na kadhaa yaa rabbi afii jedhaati hundumti keessanuu du'aa na godhaa isiniin jedha. Akkasuma sababa saniif jechuudha amma kinoo deebi'ee dhufee jira jechuudha. Nama ta'e ilma namaa ta'e nama ruhii qabu ta'e namni dhukkubsanni kan biyyuu hin jiru hiyyeessillee dureessillee bareedaallee fokkataallee hundumti wanta ilma namaa ta'e rabbi uume hundumti isaatu fayyaan qadara waan ta'eef hin ooltu isiniin jedha. Akkana fakkaataa rabbi fayyaan isin hin tuqini rabbi fayyaan isin hin miidhini. Arbaa majlisii kennatti yoo deebinu immoo arbaa majlisiin kenna akkana fakkaataa viidiyoon akka sirriitti ilaalamuuf walirratti sheer gochuudhaan akka nama hunda bira gahu dhaqqabu naa taasisaa isiniin jedha. Viidiyoon kun nama hunda biraayyuu baansis yoo barbaadu baattan obboleeyyan keessan kan akka kiyyaaf keessan jechuudha. Obboleeyyan kiyyaaf keessan namoonni biroo kan akka keenyaa jechuudha kan barbaadu hin dhabamu waan ta'eef nama hunda irratti cal'isaatumaa sheer gochuudhaati akka viidiyoon kun sirriitti faca'u godhaati qarqaaraa isiniin jedha. Ani asirra saantibiin takkayyuu kan dabalu hin jiru.
gatii duraan ittiin hojjetame waan ta'eef birriin takkayyuu birriin asirra dabalamaa jiru hin jiru jechuudha. Gatii qara ittiin hojjetame jechuudha. Birrii fi'aa ofii kaffalatanii mana ofiitti nagaa ofiitiin gaafachuu ni danda'an isiniin jedha. Arba majlisiin keenya kana fakkaataa baay'ee bareeda. Karariin isaa kun nama kamiifittuu hin bareeda jedhee yaada. Makaddaan isaallee boondiidha. Akkasuma innillee baay'ee bareeda jechuudha. Karariin isaa karariin kun baay'ee bareeda jechuudha. Kararii baay'ee bareedaati. Maashaallaadha baay'ee bareeda. Kararii kana namni hin jaalanne hin jira jedhee hin yaadu jechuudha. Kararii samaawii kana namni hin jaalanne hin jiru. Baay'ee bareeda waan ta'eef akkaataan inni ittiin hojjetame illee hedduu bareeda. Nama kamuyyuu hin hawwata, namni hunduu hin jaalata jedhee yaada jechuudha. Kana osoo jedhu sababa kararii isaatii fi akkaataa inni itti hojjechiifameeti malee fedhiin nama hundaa hin cufee jechuu miti. Fedhiin nama hundaatu garuma garaa akkuma bifaa fi maqaan keenya garaagaraa fedhiin nama hundaatu garaagaraa. Garuu inni kun karariin kun baay'ee bareeda jechuudha. Kararii xurii dho'ifatu illee miti. Xurii dho'ifatu dhaallee yooma xuraa'e illee xuriin isaa ol hin mul'atu jechaadha. Karariin kun akkasuma carqiin isaa carqii orijinaalii waan ta'eef carqii yeroo muraasa irra taa'anii fuuqanaawusanii miti carqii orijinaaliidha. Boondiidilleen akkasuma boondiidii orijinaaliidha. Akkasuma immoo carqiin isaallee carqii dafee xuriin isaa irraa mul'atu osoo hin taane kararii baay'ee bareedudha jechuudha. Dafaatii mana keessanii galfadhaa isiniin jedha. Warroonni lakkoofsa bilbilaa kee barbaadanii isin jalaa dhabameef duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irraa heloo jedha nagaa.